amantii islaamaa irraa nagaa Ila batte wallahi mungkin niti kan jara jibdaati beelteedhaan sana hafuufta. beekuu danda'a. No, an faarfannaa nan dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhaa yoo Attami jettee waaqa kana waaqessuu gaafattu taate. wallaalta. Waaqa kiristaanonni waaqessanii miti waaqa Oromoo waaqessuu yoo jette hoo maaliif hafuufta? Kijibuu maa barbaachisa? Kadu'uun se'u namni numa du'aame obbo. Eeyinamaa takuunu yudrikumul mawtu nu jedhee barabbiin osoo duutii bakka hin jiraanne jiraatte faranjii dura godaanaa beeke. Ana mucho si luba taatanii akkatti hin gammadu. Muluun La keessa. ilaha illa. Luba maal? Luba eenyu kan Amaaraa moo Oromoo? Maal Oromoo Amaara jedhee adda jira sila uummanni Sinodoos. malakka. Injira ka injira Sinodoosii Amaaraati Oromoo jedhee jiraame amma. Kanaafuu mee kottati luba ta'amee nu xaqqamsi. Maaltu jira maal argadha? Waan waaqayyo isinii kenne hunda ni argattu kottame. Maal lubatee maal lallabaree? Fayyina bara baraa. Dubbatu. Fayyina bara baraa. Fayyina bara Amma na baraa. dhukkuba? Ayyee. Jechuun maal beektu isin beektan isinitti mul'atamma. Ni mul'atu? Ija bal'aadhaan? Jechuun amma isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a garuu fayyina bara baraa waan jedhu. Waaqayyoon akkanatti waaqayyoo akkanatti mul'anne godhe? Jechuun ati akkamiin sitti mul'atee waaqa tokkicha beeka waan ati taatu booda. Boodaa kaa ta'u eenyu Sinodoosii waa beekaaree waaqayyoo beeka waan booda ta'u. Kanaaf isa Museedhaa kenne kottaa fudhaa isiniin jedha nama. Maal kenne Museedhaaf? Museedhaaf waan kenne Yoo isin- waaqayyo yoo isin kana tokkicha daldaltan malee kun waaqessin jedheen. Musee Akka kiristaanni ibidda seenu sii kannu? no kiristaan ibidda seenu warra Nin seena. Kuno, kiristoota sii kan. daagureeti ibidda seena no Sii kan no. amma sii kan naa qo'e. Yoo cubboo hojjate seena yoo cubboo hojjate seena kanan hin shakku kanan hin shakku maalitis tokko kiristaanisuma tokko si kan waaqayyo kiristoosin kaadee jechuudha meebi kan akkasii. Okay, ani hin kaanne ani fudhadheen jira Yesuus fudhatteeti. Yesuus kiristoos moo cuuphamtee? Maa cuuphaa maali? Yesuus eenyu cuuphee? Amma si shanan kottaa gara Yesuus kiristoos luba nuu taatu dhugaas Yesuus keenya bar duraanuu keenya bar feenati keenya feenaan if rakkitan Abbaa malee. Caalii, Abbuu Caalii, Abbuu Musaa, Abdii Musaa wanyam. Isin kottaa gara lubaa. Qaata nu bira jira Yesuus garam deemna duraanuu keenya. Akkas miti kaa jechuun kan tokkotti gora kan keenya kotta walumaan jira. Karaa keessa Eessa maal jira karaa? ustaaziin dhaqna? Eessa jira inni? Eessa jira? Dubaay jira? Eessa jira? Eessa iyyuu ni jira. Isinumta manaa Eessa jira? Eessa jira dhaqna? Dubaay? Isinumta manaa. Dhaqeen dhaqame eessa Ittuma jira? isin jirtan hundaa isin wajjin jira asii nama manaa malee. Yesuus bakka hunda hin jiru kaa. Yesuus bakka hunda jira. Bakka hunda jira. Hinjiru Namni dhaban bakki as hin hin jiru jiran. deemee jiran yoo Yesuus gartee masiin as jira isin hin jiran kijibaadha jedha hin jiru Yesuus bakka hunda. Yesuus isin bira hin jiru. Yesuus kiristoos isin bira hin jiru. Maal na biraa godha? Hin dubbisa silaayi. Abbaa bira jira jedha achi jira Ayyee. hin jiru asii. Jechuun Sibira jiraate? waan itti namanneef isin bira jiraachuu isuu danda'a. Garuu akka isin baddan hin barbaadu. Nama dhumaatti akka isin deebitan hin Yesuus barbaadu. abbaa mirga abbaa jira moo si bira jira feenatti? Yesuus kiristoos nu bira hin jiru taanaan ikkoo ati hin jiraattu akkamiin jiraatta? No akka ol Yesuus Kiristoos waaqarra jira moo si bira jira? Yesuus kiristoos jechuun hafuura isaa malee akkamiin jiraattati? Maal hafuura isaa maal eegga? Yesuus moo abbaa Maala isaatu akkuma ani gartee inni waaqayyoof jiraata waaqayyootiin jiraata inni nu sababa waaqayyootiin jiraata. amma isin uumaa waan tokko shakkitanii mee Yesuus kiristoos akka abbaa keessan ta'e hin beektanii? Yesuus abbaa miti boo way yaa ilaaha Inni illallah. waaqa bari. Yesuus ergamaa rabbiiti laala Yesuus waaqaa miti boo dhiisisi feenet maal kana taate boo Amma Konfeetii maraafuu taasaa? isin no akka fe'ee miti akka Yesuus kiristoos jedhan jedhanii. Yesuus akka jedhu ani ergamaa waaqayyooti jedhanii amantaa? Inni mtuu isa maaliif gabaree jechuun inni nu barsiisuuf malee akkoo inni Nu nu barsiisuuf barsiisuuf mee barnoonni ni barsiisan kijibaa duba barnoonni barsiisan ani ergamaadha jedhe waaqayyoon kijiba moo argitee dhuga? beekta akka waaqayyoon argitu kasi taasise koo Yesuus kiristoos waaqayyoon gara biyya lafaatti ergeeti inni Maa Yesuus yoom nu agarsiisa waaqayyo yoom nu agarsiisa waaqayyo takka agarreen beenu inni nu agarre. namni Yesuus kiristoos hin beekne waaqayyoo beekuu hin danda'u koo samaa taate San akkasuma jechuun namni Musees hin beekne sabni Musee karaa Museedhaatiin waaqayyo beeka. Sabni Nabi Muhammadis karaa isaatiin sabni gartee Yahudaatis karaa gartee Yesuusin
Israa'eloonis karaa siin beekan eenyu didee? Wayin didee? Museen bishaan cuuphee waaqayyo Yesuus Kiristoos immoo bishaan cuuphee. Maaliin cuuphe? Maali cuuphaan abboomii keessaa hin jirtu bara. Cuuphaan ati cuuphamtee? Akkamiin hin cuuphamne ani koo kiristaana ta'e. Kiristaanummaa kee kiristaanummaa kee cuuphaadhaan adda ba'a. Akkamiin si cuuphan? Marraa sadii bishaan keessa kana qabanii si ganna qani? Akka ati kiristaanni cuuphamtutti na ergitaa kootti na bu'umsa. Akkamiin cuuphamte mee? Bishaan si facaase moo bishaan Amma keessa maal cuuphan? taatu osoo isin muluun karaa kiristaanaa dhuftani uummanni isin jala taa'e kun maal ta'ame kanuma bishaanatti. Mee waan kana dubbisnu wangeela sagalee waaqayyo tana dubbisnaa mee qo'e. Sagalee Okay, waaqayyo akkana jedha. bishaanii si dubba. Hojii ergamoota amantii fi hin jijjiirra jiru kun Amantii fi hin jijjiiru. Inni amantii fi jijjiiru. Gosa nyaattu. atiin dhufta inshallah. Akkana gooftaan natti Ayyee. jira feenatti hin dhufta inshallah. Fedhu dirqama keetiin dhufta rabbi si fida. Akkana jedha maati. Yesuus Kiristoos Maatiyos 10 lakkoofsa 5 irratti kana jedha. Isaan 12 kana Yesuus ergee karaa saba waaqayyoo warra hin ta'initti isin geessu irra hin gorina. Mandara warra Samaariyaa tokko illee hin lixina. Kanaa mannaa warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan dhaqa. Eessa dhaqaa jedheen? Warra cubbamoota dhaqaa barsiisaa een kan akka gooti bakka keetii jechuudha. Akkas hin jedhu. Yaa. Isaan 12 kana Yesuus ergee eessatti ergee Yesuus 12? Karaa warra cubbamootaa karaa warra akkas warra hin cubbamootaa karaa irraa badan. Suuta Warra dhaggeeffatu. karaa irraa badan. Dhaggeeffadhu mana kam warri badan san Oromiyaa keessaa moo Itoophiyaa keessaa immoo saba Israa'el keessaa? Saba Israa'el jechaan guutummaa addaam jechuudha. Tokko Ragaa. Ragaa. Akkana daaqoon ta'e naan jettaati luuba faa ta'e naan jetta akkanatti natti kijiba. Jechuun kaatiin barsiisaa masiritti baratee beektaman ta'e ifati tokko miti. Akka jedhu laal. Bartee Yesuus Kiristoos akkana jedhee bara. Isaan 12 kana Yesuus ergee eessatti ergee? Itoophiyaa Oromoodha? Laa. Gartee karaa saba waaqayyoo warra hin ta'initti isaan geessu. Isaan geessu irra hin gorina. Mandara warra Samaariyaa tokko illee hin Samaariyaan ollaa wantaati biyya waan isaanii beektaa miti. Mandara Samaariyaa tokko illee hin lixinaa jedheen. Seena dhaqaa jedheen mandara Samaariyaa. Dhaqaa jedheen. Maaliif? Biyya lafaa guutuu ergame kam jetta kun dhorkaa biyya lafaa guutuu hin argamne. Warra waaqayyoo irraa godhanii miti kam. Exclusive godhe. No. Hin dhorke. No. Qotta seenaa warri soba jettan. Ana dogoggore mongeera. Abu Musa kama mee Abdi Musaati moo? asirratti maaliif akka kana jedhe warra karaa irraa badan barsiisa malee warra waaqayyoon gorsee karaa irra deemsise maal barsiisa Yesuus Kiristoos. Warri bade sanu mana kam keessaa bade? Oromiyaa keessaa immoo addunyaa keessaa immoo saba Israa'el keessaa? Mana qulqullummaa keessaa bade. Mana qulqullummaan jedhu. Kuno kan akka keenu yaaddessaa jiru kan Abu Musaati. Maala sin yaaddeessa ati na yaachisu jira mee? Nyaata kiyya daran sin na yaachisu jira. Dhaggeeffadhu akka jedhamu. Gartee hin dhaqinaa jedheen bara. Hin dhaqinaa jedheen ganda sana. Sababa Yesuus Kiristoos mana Israa'el gartee qofa dhaqaa jedheen ni bara. Barattoota isaatiinuu gartee saba Israa'el qofaaf 12. Warra cubbamoota kaasaan barsiisuuf warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan. Eessaa badan? Oromiyaa kutaa Oromiyaa keessaa immoo mana Israa'elii badan dhaqaa jedheen. Mana keessa mana qulqullummaa guutummaa mana qulqullummaa keessaa badanii. Kun itti dabalte hin jedhu akkas. Kana manna warra akka hoolota ate hoolota baddeemi jechuun warra jecha waaqayyo cabsanii badan jechuun warra cubbamoota guutummaa warra seera dhiisan seera museedhaa dhiisanii gartee seera irraa goran abboomii dhiisan warri san mana Israa'el keessaa badan jedhaa miti mana Israa'el maami mana Israa'el jechuun akka Kiristoos hunduma walitti qabee kallattii arfaniinu. Biraanchi arfan tajaamusan. Biraanchi arfaniinu mana Israa'el. Ayyaa Musa. Bisera. Mee waan dhiira kanaan mee na dubbista Maatiyos dura kudha afur na dubbisime. Waa achirratti argatan tan mita garuu. Maatiyos dura kudha afur. Maatiyos tokkoffaa fi lammaffaa jira. Maatiyos isaan tokko lama sadii osoo hin ta'in isa dura.
Way Maatiyos isa duraa jira. Kan Luqaas itti aanee jiru hin jiru. Ha? Luqaas kaanee jiru maali? Maatiyos Luqaas itti aanee jiru. Luqaas itti kaanaan Yohaannis. Laali mee gaara sana. Maali? Yohaannis dura. Maarikoo. No. Yohaannis macaafa wangeela Yohaannisii fi ergaa Yohaannisiitu jira. Ergaa Yohaannis tokko lama sadii. Kudhaa furu dubbisime. Kam dubbisa? Yohaannis wangeela moo? Ergaa Yohaannis. Achumarra garii Yohaannis duraa deemiti 14 ayye. Yohaannis waan ergaa baase iyyatummaan dubbisni araaramu. Yesuus waaqaa miti gooftaa miti jedhime ayye ishi waaqeffataan akkasitti naman waan ta'eef. Yesuusiin waaqa jedhee hin amanu. Ati waaqeffataadha jette. Ati barammaa jechuun kan kee kuni anu waa'ee Yesuus waan irraa beeku tokkollee hin qabu. Nama karaa isaallee bu'ee deemaa jiru miti siin jedhe. Ayyee waaqni ati waaqessitu Yesuus moo waaqa biraati? Garuu ani waaqa tokkichuma isaa garbaa tokkichuma waaqa Oromoon waaqessu san tokkicha maqaa dhibbaa isa leemuu garaa ta'anii jennee waaqessinu sun sanii waaqa. Tole Yesuusii miti mire waaqni ati waaqessitu. Tole Yesuusii miti mi waaqni ati waaqessitu. Waaquma Oromoon itti amantu isa Oromoo uume sanii waaqessaa. Kaa Pheenxee fi Ortodoksiin waaqessan sanii miti mi siin jedhu. Ka Islaamnis waaqessuu miti. Maal jedhaa uummanni akkamittiin beeka duuba Abdulfataa maati ila yoo kijibuu miti bara awwaa waaqessu waaqa tokkicha waaqessuus ittiin himu jira. Kun kijibuudha. Waaqni sun ka kiristaanonni waaqessan moo waaqa biroo waaqessaa taate? Yesuus immoo waaqa biraati. Amma atillee waaqa waaqeffattu qabda. Waaqni kun immoo waaquma Oromoo waliin galaa fi Kaarabaa waliin galaa fi uummata adiitii waliin galaa maaliin adda beekasisii taheeti Allah haara jettee afaan akka beeytuutiin waaqessu jirtu. Inki jibdan beekta waan kiristaanonni waaqessan ni beekta. Yesuusii waaqessan ka Mariyam deesse waaqessaniin beekta. Ati isa san waaqessita moo ka biraa waaqessitaa dhagaafin? Ani waaqa Oromoon waaqessu isa tokkicha isa ganamaa sanii waaqessa. Kanaafuyyuu kaa Oromoon waaqessu san waaqessita malee ka kiristaanonni waaqessanii waaqessituu miire? Kan kiristaanonni waaqessanii waaqessu garuu itti galuuf karoora godhee jira. Ma wayna jeeftaa dhugaan sii himu. Oh barate okay akkasaati. Barate mi kiristaanummaa barate jechuudha. Waan muslimummaa amarraa gufuuna ta'e santu isaanirra gufuuna ta'e jiraachuuf ammalama akka keetitti garuu. Okay. Akka Islaamaatti waaqumarraa soona ayyee waaqarraa amma fixadhee jechuun kiristaanummaa seenuuf hin deemaa jette barattee wangeela barattee mi? Gaafii waan ta'e jira Bumuwaazoo ilaa. Gaafii waan ta'e jira jechuun wangeela dubbistee mi seenuuf hin deemaa jette barattee. Holdan asiin duras waliin haasoo fixattee quraana waan waliin haasoo yeroo dheertu waliin haasoo waa'uma Allah waa Iyesuus kan haasoo. Iyesuus barattee moo baranne? No waan irraa baradhe hin qabu Yesuus. Maaf ni seenuuf hin deemaa naan jenne amma kiristaana ta'uuf. Ta'uu fi ta'eeraan garagarii gaaduma. Okay waan siin jedha Allahan akkana quraana keessatti Allahan nama moo namaa miti jechuudha akka nama quraana dubbisee waa lallaaleetti Allahan nama moo namaa miti. Amma Allahan afaan Arabaa ta'uu nan beeka. Allah jechuun kun afaan Arabaa ta'uu yoo afaan Oromootti deebi waaqa jechuu ta'uu nan beeka. Afaan Oromootti yoo deebi garuu waaqa jechuu ta'uu nan beeka. Akka waaqeffataatti hojjaasa. Waaqeffataan waaqni hin dhalata. Waaqa dhalatu hin garree waaqni garuu. Okay hayyee hin qabu hin dhalatu. Jedhe okay hayyee akka Islaamaatiif akka kiristaana eenyutu waaqni dhalata ni mul'ata ni argama jedhee warri amanu. No waaqni ni dhalata ka jiru hin garree garuu isaan akka amananitti waaqa biraa dhufaatiin namni nuuf kennameera kan jedhu abo ani bar amantii Yahudaallee amantuma feetee barachuu osoo hin ta'in beezikii amantii wayii waan warraa beeka.
dhugaa dubbachuudhaaf ani amantii Kiristaana islaamaa keessa turtemi? hedduun ture. Kiristinnaa dhaqeetti ture osoo islaamummaatti hin galin dura jechuudha. Kiristaaninnaa dhaqeetti. Kiristaana keessa turtee naan jenne asiin duratti Baatii. abboo waliin haasofne baras. Baatii afuriif keessa ture jira. Osoo islaamummaatti Turte. hin galin. Eegala Maaliif dhayite? islaamummaatti gale. Dubbistu malee. Okay, osoo hin dubbisin dhayite moo dubbistee dhayite? Osoo hin dubbisiin hin dhaqe gaafas. Maal waaqessu turte gaafa Ijoolleen ture hin beeku. Ijoolleen ture hin beeku. Wagga sanitti afaan Amaaraatiin barsiisan. Afaan Amaaraallee irraa dhagahuu nama hin danda'u. Dhiiseeti karaa amantii Islaamaa warra Sheek Abdallah Hararii jedhamu faana barachuu seene. Garuu ani yeroo saniif dhiisee biraa kute jarallee biyyarraa jechuudha. Biyyuma Oromaa kanatti hin babbadan ka'a. Okay, egaa waa islaamummaa kana baratte waaqni islaamni waaqessu waaqa meeqa? Waaqni Islaamni waaqessu akka yaada jaraatitti akka harketti akka dhagaheetti tokko Aboo akka quraana irraa dubbirtetti qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kana numa jiraami quraana irraa? Suuraa Maryam bismillah kudha saglaffaa keessatti suuraa Maryam bismillah kudha saglaffaa keessatti wassalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayya. Nageenyi irratti ta'aadha gaafan dhaladhes. Homa seexanni nama waraanuu fi kanneen isa kiristaanonni guyyaa 40 seexanaan qorame jedhan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti والسلام علي جدي ربي نوهم نجيني سرته تار سيدني وهي إساتي دياتشو يندن ديسو إسا قرو ديسي إسا فوتي ديمو ديسي جتشو إساتي دياتشو لندن ديسو يوم ولدت قيانا نقلت للي ويوم أموت قيانا دو اللي قيانا دو اللي نجيني نرته تار أكنا جتشو نماني ريبمو نماني فنفمو نن يوكان أمو نماني هدامو جتشو ويوم أبعث حيا ألتشو قفامتي غافا جرات إيكا فمودا تاو قيا إسادو مالي قيا سنيلي هم تونن تكو نغيان كافا مال رب قرآن كيسا كان نويميتين جر إسا كان قرآن كيسا ريالتين جرو سكان أكما جافات التمو يسوس كريستوس يادا لمجر يعني تكو أجيفا موسى يوكان مو دوسا كان أگر سيسو يعني تكو مو kan induune isaarratti yookaan ammoo jira induune irratti kana keeku jira jechuudha. Kana keeku jira yaanni lamaanuu ni jira. Yaanni lama immoo yoo wal faana dhufe homaa isii waan balleessitu rakkoon qabu absha. Yaanni lama yoo wal faana dhufe wanni sun maal ta'a waan faallaa taanaan lamaanuu amanuu hin dandeenyu jechuudha. Wanni lama wal faallaa yoo dhufe lamaanuu sirrii miti. Kanaafuu du'uu dhabuu isaarratti wanni gad dhaabbataan akka macaafaatitti illee jiru. Du'eera hin jedha eeyyeen ni jedha. Macaafa keessatti akka inni du'e caafameetiin jira. Ammoo wantoonni akka inni hin duune agarsiisan illee ni jiran. Fakkeenyaaf du'eera jedhanii warri caafan eenyu bartoota isaati. Akka Maatiyos, Yohaannis fa'aadha. Maatiyos fi Yohaannis du'eeraa jedhanii caafan. Garuu ofumaa isaaniiti ammoo macaafa isaanii keessatti Yesuus Kiristoos gaafa fariisota gaafa dhufanii warri sun isa qaban bartoonni fiiganii biraa baqatanii jedhu hundi isaanii keessaa immoo bartoota keessaa tokko immoo jedha qabanii jennaan shurraaba argatti luuxxessee jedha laal shurraaba wahii kootii ofirkaa qabu kana itti gallakkisee qullaa fiigee harkaa ba'ee jedha qullaa isaa fiigee harkaa ba'ee jedha uffata wahii waan ofirra buufatee jiru san kap godhanii warri Yahudaa gaafa sanii qabanii jennaan uffata san warra san harkatti dhiisee kotte na baasi jedhee kuteedhaan itti qaxxaleedhaan tayyib eega akkas ta'e bartoonni hundi erga dhiisanii biraa baqatanii eenyutu argee du'uusaa eenyutu dhugaa ba'eedha. Gama biraatiin Ibroota keessatti Yohaannis illee Maatiyos boqonnaa 7 keessatti Maatiyos boqonnaa 7 keessatti isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattanii jedheen. Ana barbaaduudhaaf. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ana barbaaduudhaaf jirtu garuu ana hin argattanii jedheen. Tayyib. Eega na barbaaduuf jirtu nan argattan jedhe Yesuus. Nan argattan jedhee mi'ennoo Yesuus Kiristoos dubbiin isaa dhugaadha. Eessatti argatan? Dubbiin isaa soba. Yoo lakki dubbiin isaa soba jettani wanni inni nan argattanu kan inni jedhe lakkaa nan argattanu jedhe malee jarri argataniiru. Gaafa kana dubbii Yesuus Kiristoos soba ta'a jechuudha.
Nabiyullaahi Iisaa alayhi salaam sobarraa immoo bilisa hin sobu. Kanaafuu nan argattanu jedheera waan ta'eef hin argatanu eeyyeen hin argatanu. Nan argattanu eeganni jedhe hin argattan. Deeblataan ammoo akka Yesuus Kiristoos ofii isaatii kadhachaa ture boo'ee imimmaan hin kadhachaa ture jedha. Maal Waaqayyoo akka du'a isa oolchu. Yaa Waaqayyoo xoofoo dhiphinaa kana narra dabarsi jedhee Waaqayyoon kadhate ture jedha. Kadhanni isaa sun Waaqayyo ammoo duraan waadaa galeefii jira. Maal jedhee waadaa gale inni na kadhata ani immoo isaaf awwaadhaa jira. Namni qajeelaa yoo na kadhate ani kadhannaa isaa isaaf dhagaa isaaf awwaadhaa jedhee jira. Yesuus Kiristoos qajeelaa moo jallata qajeelaa. Eega Yesuus kadhate yoo kadhaan isaa isaaf hin dhaga'amu hin dhaga'amu hin dhaga'ama. 100% dhibba dhaga'ama. Kadhaan isaa dhaga'ameeraaf taanaanoo Yesuus Kiristoos hin duune jechuudha. Ibroota boqonnaa 7 irratti eeywa. Akka inni Waaqayyoon kadhatee kadhaan isaallee akka isaaf dhaga'ame abbaan Ibrootaa dubbataa jechuudha. Erga kadhaan isaa isaaf dhaga'ameera ta'e Yesuus Kiristoos hin duune jechuudha.